السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورينا من تابرا هركفوني كم جرتو نجا كيسني أنا الحمد لله نجا فيا كوتي هرا وانتني سنغرسي سوراف جدو أكاتا بيزا فتايري توجتمو سنغرسي إن شاء الله ولما أنا إلالو وري channelي كنا فاراتا تن سبسكرايب قدا لايكي قدا يادي كيسن كومنتي جلتي نافكا قلتوما أما كانني hojjedhu biizaadhaa fi faxaayira jubnaan keessa kaa'amee hojjetamudha. Laayikii godhaa, sheerii godhaa, yoo isinitti tolee koomentii naa barreessaa. Walummaan ilaalla akka itti hojjetamu isiniin jedha. Wala jabeessinuu, wala guddifnuu. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa yoo isiniif danda'ame. Itoo hanga dhumaatti naaf laaltanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. naaf jiraadha naaf galatooma qaaliiwwan koo amma gara hojiitti deemna. Asitti kan nu barbaachisu zayitii lebenaa haliiba paawudarii zayitii roobii zabaadii jechuudha. Beeking paawudariidhaa fi beeking paawudarii kaameraa haliiba paawudarii sukkaara xiqqoosii sukkaara siinii walakkaa soogidda maankaa walakkaa yookaan maankaa xiqqoo tokkodha kan itti naqannu. Akkaataa itti bukeessanuu walumaan ilaallaa. Ani garuu kan hin bukeessuun lebenaa abbaan fedha isaa qabus bishaan itti dabaluu danda'a. Lebenaani kan hin bukeessuun. Amma zabaadii yookaan roobiitti naqadheen jira. Lebena birciqoo tokkotti naqeen jira. Lebena birciqoo tokko garuu akkuma furnoo duqeetii keessaniitiin itti dabaluu dandeessu lebena. Zayitii walakkaa siinii kubbaaya shaayii itti naqadha. Akkuma argaa jirtan isaan booda amma roobiidhaaf lebenatti naqnee zayitiitti naqneera. Haliiba paawudarii siinii tokkotti naqna. Haliiba niidoo siinii tokko kanatti aansinee beeking paawudariidha. Beeking paawudarii maankaa guddaa walakkaa maankaa sii xiqqoo yoo ta'e tokkoon siitti naqxu jechuudha. Maankaa shorbaa walakkaadha kun. Maankaa xiqqoo gatii of biraa hin qabneef kanaan itti naqe. Maankaa sii xiqqoo yoo ta'e tokkotti naqxu jechuudha. Sana booda kaameraatti naqannaa amma. Kaameraa maankaa tokko ammas itti dabala tokko. Maankaa lama maankaa shorbaa lamatti naqanna kaameraa. Sana booda waliin maknaa waliin maynee waliin akka inni wal fudhatutti waan inni irraanfadhetu jira. Waan inni irraanfadhetu jira isinitti agarsiisu asirratti. Sukkaaraa fi soogidda. Sukkaara siinii walakkaa soogidda maankaa shorbaa walakkaa maankaa xiqqoo tokko jechuudha. Eegatti naqannee booda waliin miksii goonaa.
Labana burcuqoo walakkaatti dabala maaliifi furno duqeetiin bukeessu naaf hin bukeessu hin ga'u waan ta'eef ammas hin ga'utti naqachuu dandeessu bishaanitti hin dabalu waan ta'eef maaliif kuni labaniini lallaaffisa akka inni lallaaffisu sooftii godha. Kanaaf labanaa fi roobiin kanaaf barbaachisa intanii keessatti faxaara yeroo hojjettan keessatti utuu bishaanitti dabaluu dhiiftanii kanaan bukeessitanii baay'ee tokko bareeda. Kanatti aansuudhaan furno duqeetii keenyatti naqannaa. Furno duqeetii keenyatti naqannaa. Furno duqeetii kubbaayyaa kana afurii kan itti naqe. Walumaan bukeessinummaa. Bukeessuttan jiraaf no kaameraa harka tokkoon qabadhee waan hin jiruuf naaf hin mijatu waan ta'eef akkasitti bukeessaati jirraa bareechamee micciiramuu sukkuumamuu qaba. Bukeessinee walitti deebina. Akkasitti kunoo bukeessutti jira. Ammallee ganaa xiqqoo hafaa. Kunoo bukeessinee walitti deebineerraa amma geera. Geera naayilooniitti uffifnee sa'aatii tokko walakkaa teessifna maaliif akka hin bareechaniif godhe. Akkanatti qiddaamee keenya lafa. Sa'aatii tokkoof walakkaa booda kun keenya akkanatti kofee jira. Sa'aatii tokkoof walakkaa booda walitti deebinee jirra. Kofeera kana sanyaatu qopheeffadheera. Zayitii xiqqoo sii jalatti dibee amma gara hojii keenyaa deemna. Baay'ee hojii harka tokko. Akkanatti kofee isinitti agarsiisuu yookiin kun kaameraa akka tokko qabee jiru akkasitti fiffitaa kaameraa lafa kaayatanii nan fiffitaa jijjiireessee jechuudha kan biizaati kun biizaadhaan fakkaan teessuu firaansi tokkisee akkan teessisa daqiiqaa 10 wayii ammasitti gara faxaara jibinaadhaan keessa kaa'amu damacee isaan man qopheeffadhutti sunachinaaf ammoo kuuf ol jedhaa jechuudha. Sana booda akkasitti wal qixxeessinee kan umurree akkanatti umurree wal qixxeessina daarii isaa akka namaaf bareedu qixxee godhate. Sana booda roog sadeedhaan murra akkanatti roog sadeedhaan akkasitti na waliin turaa laayikii gochuun hin dagatinaa sabiskiraayib godhaa sheerii godhaa yoo isinitti tole koomentii jalatti yaada keessan naaf kaa'aa. Kana booda jibinoota lattiis kennee morreerra keenya akkasitti ergeerra keenyaan booda hin marra. Kana booda harki tokkoon maraa harki tokkoon kaameraan qabamee akkasitti marannee sinyaa keenya irra keenya jechuudha. Yoo እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል። akkasitti marree waliin geenyeerraa kanatti suuraa irratti hojjennee gara piizaa keenyaatti dabarsinaa. Wal kufi jedheera ammas inni kukkutee baay'ee bareeda akkasitti
yeroo walirraa tursiisanii daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 harkarraa dhaabbatanii hojjetan baay'ee tokko bareeda lallaafee bareeda. Kun furno duqeetiidha. Siinii keessa kaa'atanii nanuraa walakkaasa walummaan ilaallu akkanitti turre. Bakka salsaa jibba mozzarella wanta arginamu jechuudha. Akkasitti waliin hurree hunda isaa waliin keenya walumaan ilaallu hanga dhumaatti daawwadhaa viidiyoo kana. Hodduun isaa akka jaleen isaa hin qabneedhaaf furno duqeetiidhaan akkasitti cuufneeti kan urru maaliif ajiinaa keenyaan wal qabata yoo duwwaadhaan goone amma xumurree jirra. Salsaa kanatti dibna. Asitti kan isin argitan filfilii gubaadhaa fi naqanaqii muradheetan jira zayituunii akkasitti irra naqanna mana keenya jiru keessaa waan barbaadan jechuudha. Kun jibin mozzarella wanta hundayyuu irra naqannee jirra amma geessifnee jirra. Isaan maattee inqulaalii irra keessa isaatti dibnee bilchaatee piizaan keenya bilchaatee kunu kana fakkaata. Nyaanni keenya har'aa galatoomaa. Bakka jirtanutti naganaaf ta'a. Wala guddifnu like share subscribe gochuun dagatinaa. Amma xumurreeti jirra. Akkasitti hojjetamaa hojjedhaa nyaadhaa mokkora waan beeknu irraa asirratti walitti agarsiifnu. Hundinuu immoo akka mana isaatti qaba waan ta'eef haala kanaan hojjedhee isiniin dhiyeessee galatoomaa hundumti keessaniyyuu.